Razannateeramni har'a kun kanaan qabadhee deemudha. Borsaanis kunoo jira. Zannateera natti fekkee furdadhee ergi waa'ee huqqinaa jalqabe immoo gidduu kana immoo nan furdadhee natti fakkaata argitanitti hundi qarqarna godha. YouTube channel akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa galata waaqaaf ta'u har'a nama gaafachuu deemaa jechuudha. Nama gaafachuu deema. Nama sana garuu sirriitti immoo simbeektu waan qopheessee ajjaan hojjedheen jira. Ajjaa hojjedheen jira jechuudha. Nyaatas kanatti godhuudhaaf hojjedheen jira siniin jedha. Haala kanaanii wanti isaa kishnaasaa yookaan isa jalatti hojjetamu sirriitti hojjedheen jira jechuudha. Waanan ittiin hojjedhe immoo isa kana jechuudha. Yaa siniin agarsiisa hundasaa tokko tokkooni nama bira waan deemuufi moyaa kiyya sirriitti beektu hundi keessanuu fayyoon karaa kana hin hamatamtu siniin jedha. Nama gaafachuu nama dubbisuu moo ani nama ta'u siniin jedha. Yaa nama dhukkubu waan ta'eef dhuguma nama dhukkubu waan ta'eef nyaata garaagaraa qopheessee dhaquun barbaade siniin jedha. Kanatti illee jechuudha dhadhaa itti godheen yaa ajjaan dhadhaa malee dhugamu mitiire. Kanaaf ajjaa xiqqoo ishii dhadhaa xiqqoo itti godheeni ajjaa irratti naqaa jechuudha. Harmeen kiyya baay'ee ogeetti kaameetti dhugaas jedha. Ishee jalatti waan guddannee fi waanuma tokko nun ibdu siniin jedha kaa hordoftoota kiyya. Nama dhukkubu gaafachuu yeroo dhaqanii dhugaa waa tokko manuma keessaa yoo hojjetanii geessan nama sana biratti vaaliyuu guddaa qabaata jechuudha. Namni vaaliyuu guddaa qabaatamaa jechuudha. Kanaaf yaasuma hunduratti dalagaa hunda isaayyuu oduu bichaa waan hin taaneef jechuudha. Ogummaa kiyyallee akkanaa laaltan oduu bichaa odeessan ani intalli keessan jechuudha. Na dura bisheesse waan ta'eef ittan naqa dura waan bisheessee fi amma kun dura keessanitti godhe itti naqu qofa. Ajja akka ajaa'ibaatti bisheessee argitanii bishaachuu keessa ba'ee gurraacha irrayyuuti. Yeroo bishaatuun gurraacha ajjaan jechuudha. Waaw guutee irrayyuuti. Hin guutee nyaata kiyyallee fidee sinuma fuulduratti isin agarsiisa. Maalumaafu naa hordofaa hayyoo kaameettii kana naa ilaala. Ishee haftees nan buusa. Wanti kishnaan kiyyaas jira. Asitti hojjedheera. Lukkuu fakkeessee hojjedhe. Ajjaa ishee hafte kana asitti buusaa siniin jedha. Namaafan kenna. Maashaallah. Kunillee dhadhaa qaba. Kana fakkaata irraa felle jechuudha. Kishnaan kiyya mul'atu garuu iddeen siin agarsiisa. Kanadha. Asuma keetti biddeen akkanatti mummuree laala muraadhaan mure yaa harkaan cicciru kun hin bareede jechuudha. Yeroo callistee keessa keesseetu xinnoo mashii kanaan gadi tuttuqdha jechuudha. Maammasaadhaan gadi tuttuqdha. Sabooda so beautiful ta'a jechuudha. Hin bareeda. Ogummaan koo ajaa'ibadha. Ogummaa akka ajaa'ibaatti baraniiran. Gitani
Na kana nama dhukkubsatu gaafachuun deemaa siniin jedha ugaa waaqa. Rabbiin irraa jaallatu waaqni na eebbisu mooti. Durattu eebbifamtuudhaani. Jaarsa eebbifamaa naa kenneera. Harmeen kiyyaallee eebbifamtuudha. Siniifis siniif haa kennu. Itti na jalaan baay'anne. Na jalaa goga waan ta'eef. Enggak. Yeroo mesin agarsiisu waan fakkaatu. Kana fakkaata. Gahaadha kunni. Killee kana. Killee tingodha. Saboda nin garagashaa jechuudha. Kana ergan godhe saboda saani kana qopheeffadheen jira. Garagashaa jechuudha. Sirriitti na hordofa. Sorry. Qotanii jalaa ture. Argitanii middeen kiyya. Asitti godheen kanarratti garagashaa jechuudha. Akkan mul'ata garuu sirriitti qabiddeen kiyyaatti gargashuu jechuudha. Haala kana kameraan isaa garuu naan taane yaa sinitti mul'ata jedhee yaada waan hundumtuu. Guutuu gilgiliidha warri keenya warri durii gilgiliidhaan hojjetu. Kunatti kana kuno fiti kitchen kanan talli keessan akka kana qophooftee jirti isin jedha. Kana fakkaata. Na kakuu kiyya fudhadhee niin deema. Ayyee qophoofnee jirra. Kakuushee wajjin deemu jechuudha. Bakka deemnu sana ani isinitti himuu surpriseidha. Hin beektu sirriitti ofiidhuma keessan argitu jedhee yaada. Camaan kun itti ta'an jiru. Maal ta'e camaan kakuu? Camaa isheetiin sana fidimee jira kun hin ta'u. Hin qabe. Camaatti ta'u didema. Damaatti jedhama. Gidari style camaa kiftii kaalsii wajjin. Witti ta'u didee inni tokko immoo tabalashee jechuudha. Kan biraas isa sirreessuudha akkuma warra shooleetti isiniin jedha. Kaalsii camaa kiftii faana
kaawwatteetu shoolee taatee deemtee jechuudha. Shoolee beektu. Kaalsiin zaayyuu waa biraadha. Lamaaniyyaa'u sa'aatiin natti deeme waaqa ganaa ga'een deebi'e waan ta'eef na sardame baay'ee.